Egaan hordoftoota keenya baga nagaan gara Oromiyaa dhibbaa afurii fi 89 dhuftan jecha asumaan namoonni haaronni gara chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe gochuun namoonni maatii chaanaalichaa ilaalan immoo comment share gochuun nu deeggaraadha. Amma dhuma sagantaa keenya nu hordofa. Egaan Oromiyaa dhibbaa afurii fi 89 yeroodhaa gara yerootti barnoota fayyaa isiniif qabatee dhiyaatee jira. Egaan isin jajjabeessuuf chaanaalii keenya Oromiyaa dhibbaa afurii fi 89 subscribe godhaadha. Akkasumatti gara sagantaa keenyaarra yeroo dabarru daa'imni haati takka daa'ima dhalatteef kunuunsa akkamii godhuu qabdii kajaa'udha. Haati takka egaan akkuma beekamu daa'imni takka akkuma dhalattetti daqiiqaa 5 ifa dhalatteerraa eegalee hanga sa'a takka duraa sanitti harma hodhuu eegaluu qabdi. Akkasumas harma yeroo hootu gorsa fudhattee akkamitti akka hoosistu fi akkamitti akka ilmoo qabattee itti hoosistu akkasumas faayidaa aannanii fi wantoota tokko tokko akkaataa qabiinsa daa'imaa ogeessa fayyaatiin gorsamuu qabdi jechuudha. Egaan haati takka daa'ima akkuma dhalteen daqiiqaa 5 hanga 10 gidduutti akkuma harma eegalchiisuu qabdu. Harma eegalchiisa kana ammoo guyyaatti yoo xiqqaate sa'a 2 hanga 3 gidduutti turtee luisuu qabdi jechuudha. Kana jechuun ammoo yoo xiqqaate namni tokko sa'a 24 keessatti yeroo 8 hanga 12 harma luguu qaba jechuudha. Kana qofaa miti egaan haati takka harma yeroo hoosistu yoo xiqqaate hanga ji'a 6 aannan harma haadhaa qofa hoosisuu qabdi. Ji'a 6 booda complementary feeding takka immoo soorata dabalataa moggatti eegalchiisuu qabdi. Akkasumas yoo xiqqaate hanga ji'a 6 eefa harma haadhaa qofa fayyadamsistee booda ji'a 6 booda nyaata moggatti dabalataaf hanga waggaa 2 daa'imni kun harma hodhuu qabdi jechuudha. Saniin alagaa wantoota barbaachisan tokko tokko akka ifa aduu gabbaasuudha. Daa'imni takka ifa aduutti yoo xiqqaate torbaanitti al 3 daqiiqaa 24 aduu ganama san keessatti turuu qabdi. Kana jechuun ammoo wantoota akka vaayitaamin D egaa haati takka akkasuma vaayitaamin D fi wantoota kana fakkaatan waan irraa argattuuf asumaan immoo daa'ima keessan garaa aduutti akka baaftanii isiniif dhaamna. Akkasumas daa'ima keessan wanni duraa isin godhuufii qabdan talaalliidha. Akkasumatti jechuudha. Talaalliin duraa akkuma dhalatteen godhamuuf ta'a. Inni lammaffaa immoo yeroo torbaan 6 booda godhamuufii jira. Akkasumas immoo torbaan 10 booda 13 booda fi ji'a 9 akkasumas amataa fi baatii 3 irra godhatu jira jechuudha. Yeroodhaa gara yerootti ammoo wanni talaallii yookaan immoo vaaksiinii wal qabatu kun immoo waan jijjiiramaa deemuuf haaluma jijjiirama saniin akkaataa ogeessa kutaa talaallii daa'immanii irra jiruutiin nu gorsanitti itti fayyadamuu qabnaan jira. Egaan galatoomaadha. Daa'imni amma viidiyoo kanarratti argaa jirtan kun daa'ima sirnaan hin kunuunsanii fi aannan gahaa hin obaasin akkasumas immoo dhibee biraatiin moggatti qabamte jechuudha. Kanaaf rakkoon akkanaa akka daa'ima keessan hin mudanne irraa eegaadha. Haati kanaafis waan hin dhaamu akkaataa daa'imatti hoosistuu fi nyaata dabalataa qixa sirriitti yoo kennineef daa'imni kee akkanan taatuun jira. Galatooma Oromiyaa dhibbaa afurii fi 89 subscribe godhadha.